wanta kunatti dubbata si'a tokko si'a lama qofa miti si'a hedduu natti dubbata ani qofaa kootti irratti kadhadhee dhiisuudhaaf yaadan ture ergaa kana garuu dhaloota bal'aan akka hanga Waaqayyo waan natti dubbateefin isinitti dubbadha inni kaleessa dubbatee hojjete ilmi Waaqayyoo Yesuus ammas waan guddaa hin hojjeta ammallee gammachuu biyya kanaa gammachuu dhaloota kanaa booressuudhaaf wanta amma hifa amma ife kana gammachuu amma mul'ataa jiru hojii gaarii namatti tolu kana isa amma mul'ataa jiru kana booressuudhaaf diinni humna guddaasaa baasee hojjetaa akka jiru kanaan afurri hamaan kaayyooniif karoorri isaa diigamee fi akkasumas namoonni sammuun isaanii seexanaa booji'ame kisaarummaan kan isaanirra ga'e shira hamaa xaxuudhaan biyya kanaaf gadda guddaa wanta lapheen namoota baay'ee itti cabu hojii manaa hamaa tokko uumuudhaaf isa yeroo kamiyyuu caalaniin achitti karaa wal xaxaa ta'een eenyuyyuu bira ga'uu hin dandeenye godhamaa akka jiru Waaqayyo natti hime kan baay'ee nama gaddisiisu biyya kanaaf gadda guddaa boo'icha guddaa hambisuudhaaf humni dhimmee hojjetaa jiru akka jiru Waaqayyo natti dubbate daariidha hamma daariitti uummanni Itoophiyaa akka boo'uuf Waaqayyo ija koo hafuuraa banee akka yeroo muummichi ministeeraa jalqabaa boqate sana daariidha hamma daariitti namoonni boo'an dubartoonni naxalaa isaanii garagalfatanii daariidha hamma daariitti laphee isaanii rukutaa yeroo isaan boo'an afurri Waaqayyo natti agarsiise sanaan booddee Waaqayyo akkas naan jedhe biyya kana gadda hamaa keessa galchuudhaaf humni dhimmee hojjetaa jiru karaa lafa jalaatiin humna isaa aareffatee akka jiru Waaqayyo natti hime namoota baay'ee jaallatamoof kabajamoo jijjiirama keessatti qooda fudhatan ijji namoota baay'ee irra jiru miidhaan hamaa akka irra ga'uuf miidhamaan akka nu jidduudhaa dhabamaniif wanti xaxamaa jiru wanti baay'een hamaan akka jiru Waaqayyo natti hime gaddi hamaan tokko gara biyya kanaatti dhufuudhaaf akka jiru dhaloonni kun boo'uudhaaf akka jiru wanta dhaloota kana boochisu gadi dhiisuudhaan wanti karoorfamee jiru akka jiru Waaqayyo gooftaan maccaanatti dubbate erga kanatti dubbateen booddee Waaqayyo akkas naan jedhe anatu jalqabe anatu xumura inni kun naan jedha Waaqayyo hojii kooti anatu ka'e waan ta'eef naan jedha wanti karaa qaxxaamuraatiin dhufu kamiinsaatu olaantummaa akka qabaatuuf ani neeyyamu garuu naan jedha Waaqayyo mallattoon mul'atuuf wantoonni tatta'an tokko tokko jiru yeroo kana argitanitti akka hin sodaanneef akka hin raafamne bitaa akka isin hin galle anaan akka kadhattan anaan akka abdattan ani Waaqayyo ofii kootiif nan hojjedha yeroon kun naan jedha Waaqayyo yeroon ani hojjedhuudha namoonni hojjetanis namoota ani filadheef namootan ani kaa'edha hammamillee naan jedha Waaqayyo gooftaan maccaa namootan ani waameef muude irratti wanti hamaan kamiyyuu yoo yaadamillee naan jedha sababa irree gargaarsa kootiif sababa eegumsa kootiif naan jedha Waaqayyo wanti yaadame wanti karoorfame akka hin taane nan godha xoofoo jallinaa yeroo yerootti qophaa'u annan dhangalaasa garuu naan jedha Waaqayyo gooftaan maccaa dhimmi kun akka dhimma qaama biraatti akka otoo laalle sabni koo ijoolleen koo fuula kootti akka kadhatan fuula koo akka barbaadan humna hamminaan humna garajabinaan hidhatee ka'e akka mormaniif ergaa kanatti naaf ga'inaan jedha Waaqayyo lora shidi bigas prejana lor bagaturi di bigas plere demengat nama baay'ee jaallatama nama baay'ee kabajama jijjiirama kanaaf adda duree ta'e miidhaa hamaa irraan ga'uudhaaf lovidi bigas sidridi kanarrallee darbee dhaloonni kun boo'icha hamaa akka ba'uuf xoofoon hamaan tokko qophaa'ee jira ani Waaqayyo xoofoo kana nan dhangalaasa sabni koo garuu fuula koo barbaaddatan naan haa kadhatan naan jedha Waaqayyo ammallee naan jedha otoo hin eegamin otoo hin yaadamin naan jedha Waaqayyo wantoonni hamoon wal rakkisoon tokko tokko lafa kanarratti ta'uudhaaf jiru naan jedha Waaqayyo levraache kirda shidi bikas shirri hamaan xaxamaa jiru jira naan jedha Waaqayyo lovii nama kiitii kraajooniyas maaneet gochuunsaa wantoonni nama rakkisu lafa hin eegamneef karaa hin eegamneef wantoonni akka volkaanoo dhohee ba'uudhaaf jiru jira naan jedha Waaqayyo kraadoo shidi bigilaara pidi bikas haala amma jiru gara baay'ee suukanneessaaf baay'ee rakkisaatti jijjiiruudhaaf wanti hojjetamaa jiru jira naan jedha Waaqayyo dirivika trushidi bigas alevenias otoo hin yaadamin otoo hin eegamin ol ba'ee mul'achuunsaa qofti wanti mul'achuudhaaf jiru wanti dingata dhohee ba'uudhaaf jiru wanti rakkisaa
Vaatrii diibii gillooraa shidii bikaas hojii manaa hamaa biyya kanaaf uumuudhaaf wanti deemu daariif daariidhaaf walakkaadha ka'uudhaaf wanti jiru jira. Kanaaf naan jedha Waaqayyo ani kan hundumaa irratti irree koo nan mul'isa sabni koo garuu na haa kadhatu. Akkasumas naan jedha Waaqayyo wantoota xixiqqoo mallattoodhaaf mul'atuuf ijoolleen koo akka hin jeeqamne ijoolleen koo akka hin raafamne itti naaf himi naan jedha Waaqayyo. Mallattoon xixiqqoon ta'u jira garuu naan jedha Waaqayyo otoon ani jiru yaanni hamminaaf jallinaa galma hin ga'u. Wanti jalqabame kunis duubatti hin deebi'u. Feeriigaa boordashidii bikaas haaluma rakkisaa haaluma suukanneessaa kanatti illee naan jedha wantoonni dhalatan wantoonni gaggaariif dinqisiisoon addunyaa kanallee afaan qabachiisu wanti baay'een hin taanaan jedha. Yeroo itti aanee jiru kanatti immoo naan jedha akkuma wanti hamaaf cigaasisaan karoorfamee jiru naan jedha Waaqayyo. Ani immoo naan jedha warraan fo'adhe harka qabee dhukatti godhee cimsee jabeessee naan jedha addunyaa kana wantoota wal gaafachiisuu danda'u wantoota seenaa keessatti hin taane wantoota addaaf dinqisiisoo hojjechuu nan jalqaba naan jedha. Preeglaadii siitii biglaarii addiyaa namas yeroo gabaabduuf yeroo hin eegamnetti naan jedha Waaqayyo. Sadarkaa hin yaadamne hin eegamnetti biyyi kun akka ce'u biyya kanarrattis immoo ulfina akkan argadhu nan godha naan jedha Waaqayyo. Vaatrii giloos siitii biglaadiyaa pireejeeniyaa jallinaaf xuraa'ummaa isaanii baattatanii qabatanii gara biyya kanaatti seenuudhaan warri qophaa'aniif karoorfatan naan jedha Waaqayyo. Kun harkaa dhahamuudhaan naan jedha karaalee hedduun baajata hedduu baasuudhaan honnee inaaffaatiin wantoota rakkisoo hedduu biyya keessa biyya alaatti xaxaatu jiru naan jedha. Kan ammoo hojii koo argeessu biran darbu naan jedha. Xoofoo amminaa kanas nan dhangalaasa sabni koo garuu irribarraa dammaqan naan jedha. Waaqayyo akkas naan jedha yeroon ani hojjechuudhaaf teessoo koorraa bu'ee jirutti ijoolleen koo rafanii jiru. Sabni koo of wallaalee jira naan jedha Waaqayyo. Loved with glory didi bigaatias hojii qajeelinaa kanaaf qooda hin fudhanne naan jedha Waaqayyo. Raviidis Kiloopiyaa itti gaafatamummaan hojii qajeelinaa kan nama biraa akka ta'etti lakkaa'uudhaan naan jedha Waaqayyo. Xaba keessaa ba'anii mugaa jiru naan jedha Waaqayyo. Saba koo dammaqaa jedhin naan jedha. Saba koo ka'aa jedhin naan jedha Waaqayyo. Duuba koo hiriira ani hojii koo irratti ba'eera naan jedha Waaqayyo. Laadoo diibii gilaadiyaas seetirii diibii gaas evviyaa Waaqayyo gooftaan maccaa akkas naan jedha. Balaa hamaa summii dabalatee akkasumas dhukkuba hamaa du'a akka malee. Preedisii biggaas namoota adda duree jiran irratti yaadameera ani kana nan dhangalaasa naan jedha Waaqayyo. Jira Yesuus maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Kana malees Waaqayyo gooftaan maccaa akkasumatti dubbata. Lodiyaas kun dhimma addunyaa kana wajjin wal qabatudha. Addunyaa kana irratti naan jedha Waaqayyo gooftaan maccaa biyyoota qaroomaniif qaroomaa jiran jidduutti wanti baay'ee cigaasisaa baay'ee suukanneessaa ta'uudhaaf jira naan jedha Waaqayyo. Yeroodhaaf naan jedha Waaqayyo miidiyaalee hawaasaa fi chaanaaliiwwan garaa wantoonni biizii gochuu danda'u tokko wanti rakkisaan addunyaatti kana irratti uumamuudhaaf jira. Biyyoota qarooman illee kan hirmaachisu. Vaatrii di biggaas biyya Ameerikaallee wanti tuquu danda'u. Laadistee manage gochuun isaallee wanti ulfaataa ta'e laarraa baajja miidiyaalee addunyaa kana wanti biizii gochuudhaaf jiru tokko dhalachuudhaaf jira. Wanti hamaan wanti rakkisaan namoota baay'ee gaaga'amaa saaxilu dafee dhaamuu wanti hin dandeenye tokko jira. Kan ammoo naan jedha Waaqayyo gooftaan maccaa ladibigaa tiendo kistar dashikapoya laato vono rodondo hokosta duuba kanas humna hammeenyaati naan jedha Waaqayyo. Humna addunyaa kana Plesta hapurdashi kaayyoof karoora isaa jala galfachuudhaaf yaada hamminaa facaasaa jiruudha naan jedha. Ka xilqi yemmiwarawwar obanto sidibigas bowwaa dukkanaa keessa humni ba'ee sammuu namaa kireeffatee yaada hamaaf jallaa hojjetu jira naan jedha Waaqayyo. Kanas naan jedha Waaqayyo gooftaan maccaa ani humna koo irratti mul'isa. Kunillee wanti ta'uudhaaf jiru jira. Kan ta'uudhaaf jiru wanta hin dhaabbanne guutummaa addunyaa kanaa wanta raasuu danda'u biyya hamma biyyaatti wanta wal ga'uu danda'uudha naan jedha. Sadarkaa sanarra otoo hin gahin akka dhaabbatu nan godha garuu wanti ta'uudhaaf jiru jira. Kanarrattis kadhadhaa jedhin naan jedha Waaqayyo. Laaveen kaaprii jiklaa doonister raaloobii qabooyya lorii iddifraashi dibiqas ammas naan jedha Waaqayyo. Dhukkuba hamaa televiidigaas dhukkuboota hangammaatti maqaan isaanii dhahamanii keessa kan hin jirre isarra baay'ee rakkisa namoota baay'ee ariifannaadhaan miidhuu danda'u. Beedis of eeggannoon isaallee moo rakkisaa dhukkubni ta'e diinan propose ta'ee qophaa'ee jira biyya kanaaf naan jedha Waaqayyo. Laadidii biggaa yoo diyaasii biyya Itoophiyaa qofaaf ta'uu hin taane addunyaa kanarratti naan jedha Waaqayyo. Laaveeni dibiglaasii dibiggaas raafama guddaa waan dhukkuba fidu sodaa guddaa dhukkuba namatti nama
baajata baay'ee dhukkuba nyaachuudhaaf jiru laadeedii yeroo xiqqootti namoota baay'ee bira qaqqabu namoota baay'ee gaaga'uu kan danda'u meetii vigaaniyaas humna afuura amminaatiin piroodaaktii ta'eetu jira naan jedha Waaqayyo. Laas kanaafis sabni koo akka kadhatu laadriidii biqilaa venendoo siidii biqiloo siidii biqaas tireedaa namas waatees kadhannaadhaan furmaanni hin ta'a jedhin naan jedha Waaqayyo. Ani immoo naan jedha Waaqayyo arganne milkoofne jedhee yaadni jallinaa warri jalloonni yeroo gammadanitti naan jedha Waaqayyo. Ani immoo sammuu namaa keessatti wanta dhokataa waan baasee mul'isu nan godha naan jedha Waaqayyo. Yeruma sodaan yeroo rakkisaa yaaddoof dhiphina namoota baay'ee keessatti uumamee jiru kan keessatti naan jedha. Wanta abdii namatti horummoo ani nan uuma sammuu namootaa keessa nan kaa'a. Kunis hojii kooti. Garuu ijoollee koo kadhadhaa jedhin naan jedha Waaqayyo. Releveeni dibi glooba raaba bayyaduna massa lacheeni migandos. Raaba babadiyaas hallelujah. Kanaaf Waaqayyoon kadhadhaa fuula Waaqayyoon barbaaddadhaa ijoollee Waaqayyoo yeroo ciistanii miti walitti dabarsaati bu'aa kadhadhaa.